دا إفا جوار محمد هنتوكنا جوار محمد هنتوكنا الرابوة ليسا قوتم ما ساتي في أكن نتي أمة أورموتي فوجته وسا يودت نبدأ سيلان يوغي نمو بلالي فتشون أمة أورمو ها ولين فتور آجتشو خوني الجنوتين الجنو حواس أورمو تهوك أبغون أكا حواس أورمو تين دبلا أما أكا سايدي كبديو خانمو غري تنا كبدي غري سن كبديو سونتين الجنون أمة أورمو نما إسيك أبساو نما إسيك أبساو تتقون هنجرو نني قراجر وانا جايبات قرأي النوتين قرأ سواتين ورين بيخيسا هاسواتوري موتما أبيهم متاني غرين أبابو تيني جيفتي غرين بيتيني هم نانو رافرتي أمد لباشن تم نسردتي منشان أماراتي في فكاتو لكسي أنين أمد ديدمي في تربة نچون كورسي غريتي إنيوم ماسا أغرسيسي نغي أنتاي بيسا فرتي إتوبيا لبو تغراي سان تمني ورين أمد ديدمي في تربة نغبرونس تايتي قومد أوتي تغراي ساكين بوناجرا هم نسا أغرسيسي نوتي غرغرا والنيان إلى يوم غريك أبتشو إيسو قبدا يچو دمكو قبدا دمك سابقية أوبسي وان نمني قبسو سيغورو دوغن غوري أوبسي رغوتي أوبسي نمني أكامتي جوار ماما قبيها متا وان كاليسا كسين دوغن غورسيسي كاليسا كسين نمارين غوري كاليسا قوي كت آجي كاليسا مارين غوري جاني وان تنگد دافدني أكامت جوار ماما تهامتا نمني قوم مامري نما سيجتة أورموف جتة قرات أمنون مين أمي اتهد أمي اتوامي كنبي كنالا مال توفي نمان دويني مالي اتميد أمي كامان اتميد أمي منتالي اتميد أمي تنا قباتي غرب راش شرفتي خيباية تاج جماس أبليان كيا نمني قبّي ميديا رادوبتو هندي خيسانو واي أورمو رتي سايدين كابتنا وان كابدو وان ديغرتو كتشيلو تركان إبرا إبد ديغرتو غرا خيسا كابدو أمة أورمو خنا أكا ورين فينيف ورين هاسو يتن إيموشنال تاتني نمني نورا إيموشنال تنجرو بكت إيموشنال تاتي وخانمو حميلين أن دبتو يروني في ديني أكاد إنجدا مينيسوتا تنا خيستي يوخان نورز أمريكا خيستي غافا أجعلوا هنديسا أجيسن رائقلي ورين أسكيسا جرو أمتا خليسا أبابو تيني فتئي بيتنا أمالي ديبئني بيي نياتني ديبئني ساتنا وفي فانو جاني جارمني الدنيا تنخيسا سوسون حاجة دندينيتي دايسبوران أمريكا أوروبا أستراليا سوسوني فرا ديبي فنفرا أوركنيتو مقا ثاني بكجلتني مقا إسان نوخايا الدنيا تنرى إساني ديبي فنيتو دوغونغورا ورين خليسا ilmaan Oromootii fi sabaa sablammii fixaa ture amaaraa milishaa teerorist haga addunyaan jettu goosifne jechuu wanni ati emotion taatee yookaan immoo qaceellotti hadooddee tumsa gabbaatuuf gizee diinni kee saba kee miidhee jechuu ammoo garee qabattee gizee obboleeyyan kee lamaan wali gaarrifatan hoo jettee saayidii qabattee gara tokkoon godhin diinaat taa'ee si kofla si nyaata si gammada wareegama si jeesuuf kafaluu inni silaa qabu ati kafalu jirtaaf jechuu garee gorte wareegama diinni kee taa'ee ganaa siif kafaluu taa'u ifii obboleessa keetiif bobbaatee hin kafalin dhaamsa kun
namni yeroo ammaan tanaa Jawaar Mohammad bobba'u diina Oromooti. Gawwaadha yookaan immoo gawwaa akkatti siyaasaa ilaaluun beeyin. Tana jala muraa fudhadha. Bohuma fedheewu namni hattaa namni siyaasaa gaggeessu dhiisi. Namni waa'ee siyaasaa waa'ee biyya dhabne biyya fudhachuu deemna. Gara siyaasaatiin gara haasawuutiin taatus gara qabsoo qawweetiin taatus siyaasaa gaggeessuun beeyne ni laaqaa jechuudha. No feetunoojii an saayidii qabatiin saayidii qabanne jechuun if miidha. If miidhaa jirta noo kajuu. Ifa baasii moomarree leencoo as keessaa dubbattu ammaati as barreessitu. Noo wanni jettu ani bar saayidiin qabatiin isin jechuu jiraara. Hin qabatin saayidii. Saayidiin qabatin. Ati diina Oromooti. Yoo saayidii qabattee ilmaan Oromoo irra bobbaate waan diinni taa'ee ilmaan Oromoo qabsoo ilmaan Oromoo godhaa jiran kana keessatti yoo saayidii qabattee akka isaan wal nyaatan goote ati diina Oromooti. Maaliifin diina Oromoo sin jaa? Tan duraa gawwaadha. Rakko baas ati gawwaa maaliifin sin jaa yookaan immoo maqaa rakko baas baafatteeti ati yookaan immoo Amaara Oromoon feene yookaan ati saba Oromoon feene saba Oromoon akka bilisoomtuun feene saba san irraa tokkooti. Ani garee ati qabattee jirtu tuqaan jiru. Garee ati qabattee jirtu tuqaan jiru. Waan ati deeggartu balaaleeffachaan jiru. Uummanni Oromoo wal tuquun qabanii sin jechuu jira. Maqaan as keessa baafattee deemtu kun maqaa biraati yoo Oromoo taate uummata Oromoo akka isaan wal nyaatan hin godhin. Gareen hundi haa dalaganii. Yoo isaan wal nyaatan ammoo diinni Oromoof taa'u humniti isaan Oromoo dha'uudhaaf teessitun laaftutti uummata Oromoo cabsiti. Yoo isaan deeggarte saniifuu garee qabachuun barbaachisaa mijanna asirratti. Akka fedhe ta'uu akkaan ta'uu cinaa dhaabbachuun isaan lachuu cinaa dhaabbachuun barbaachisaadha. Wanni nuti irraa rakkannu kafaa'oo garee biyya keessa jiran warreen paartiin biyya keessa jiran lamaan Oromoon irra waa sadii qabdi. Warreen leenca daggalaa leencoota biyya keessaa lamaan garee Daawit Ibsaatiin hoogganamtu adda bilisummaa Oromoo akkasumatti garee kafaa'oo tan Dr. Mararaa Guddilaatiin hoogganamtu. Jarri lamaan kun tokko taanaan dhumatte qabsoon Oromoo karaa qabatte. Ammoo ummata Oromoo waa'ee alaabaa fakkeessitanii leenca keessan Jawaar Mohammad hin balaaleeffatinaa. Ka jibbitu dhiisi afaan qabadhuu taa'e. Yoo feene afaan qabadhuu taa'e irraa itti dhiisi. Hin tuqin. Yoo ummata Oromoo miita. Badiisaatiin lakkaawa maarreetaatiin lakkaawa jettee gabbaatee ummata Oromoo miita. Qabsoo Oromoo miita. Diina gargaarta akkam beeynetti shaaxiraa miti jechuudha. Haaqila ta'uu qabda. Kanaafuu warreen gabbaatanii ilmaan Oromoo komattan. Warreen gabbaatanii Jawaar Mohammad bobbaatan moo paartii isaa bobbaatan. Ani ragaa waan takkaan harkaas ni qaba. Akka isin paartii Jawaar Mohammad yookaan deeggaru kafaa'oo hin tuqine akka Jawaar Mohammadiif deemtaniin waa takka asirra ragaa isin qaba. Warreen miidiyaa irraa haasoytan. Warreen saayidii qabattanii badii nama tokkoo gabbaatanii haasoytan. Warreen saayidii qabattan. Ragaan harkaa isinii qaba. Ragaan kun na dhageeffadhaa. Sheer godhaa abbaliyyan kiyya. Kafaa'oon marraa hedduudha as dhufte. Addunyaarra dhufte yookaan Ameerikaa dhufte jechuu kiyya bikka nuti jirru kana Minisootaa dhufte. Kaisaafuu osoo Jawaar Mohammad paartiin kafaa'oo hundi hidhaa osoo jiraniiti Dr. Mararaa Guddinaan itti gaafatamaan kafaa'oodha. Dura bu'aan kafaa'oodha. Dr. Mararaa Guddinaa Jawaar Mohammad paartiilee isaanii tan tasaata hidhamte hunda mana hidhaa keessatti dhiisee gaafa kan finally the last time dhufe America. He came America.
Ameerikaa keessaa Minisootaas dhufe. Dhageeffadhaa. Dooktar Maraaraa Guddinaa gaafa maayii gaafa Ameerikaa dhufee Ameerikaa gad deebi'e osoo reefi hidhaa jiranuu paartiin isaa hundi gaafii adda addaatiif dheeyne isa gaafachuuf qaceelloon na dhageeffadhaa tana gaafii adda addaatiif dheeyne isa gaafachuuf mootummaan paartiilee ta'e hunda hidha guurte wannummaan ati daddeemtuu maal godhuudhaaf daddeemtaa maali amma booda maaltu si hafee jennee gaafii gaafanne jechuudha. Gaafii adda addaa. Kana keessatti paartii KFO'dhaa tan dhufte isa ka dhufe Dooktar Maraaraa Guddinaati. Bilisatti osoo namanne rakkoo jirtu tana namni imooshinaal ka ta'ee fi kaan hudduu tasgabbaa'ee gaafii gaafatee gaafii sanirratti alaabaa adda bilisummaa Oromoo ka achi ba'ee osoon isaan warra waan san qopheessuun gaafatin na dhageeffadhaa bikka tana qaceellotti irra deddeebiseetiin isin jaa osoo qophii gaafa sanii ta Maraaraa Guddinaa Dooktar Maraaraa Guddinaa Piroofeesar Maraaraa Guddinaa gaafa san gizee dhufee haasoo godhuu deemu warri waan san qopheessu isteeja qaceellotti hin tolchine isteeja san keessatti alaabaan adda addaan jirtu alaabaa adda bilisummaa Oromoo kan fannise achirratti isaan dura kan fannise alaabaa qabaachuu qabda. Jarri san alaabaa tana maa fanniftaa jaanii nun dhoorkine nan dhoorkine. Isinii galee kun waan dhugaati qabxii wanni nan deemuuf ijoo dubbii taargeeta bikkaan dha'u deemu qaceelloo na dhageeffadhaa. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo isteeji sanirratti ol beetiin viidiyoo isinii gaddisuuf hin ta'a. Ol beetiin alaabaa san achirratti alaabaa adda bilisummaa Oromoo KFO'dhaaf fannisee jechuudha. Dubbii Jawaarrii fi dubbii KFO yookaan dubbii adda bilisummaa Oromoo dubbiin hundi akka Jawaariif deemtuuf maaliif dubbiin akka Jawaariif deemtu warri Jawaariif deemu maaliif Jawaariif deemaan adda isinii baasu jira. Alaabaa san KFO Piroofeesar Maraaraa Guddinaa durattiin akkasitti isteeja sanirratti ol ba'ee osoon isteeja warra qopheessu hin ta'in osoo warra qophii sanirraa mirga fudhatee isaan hojii qopheessu hin ta'in akka keessummaatti kan hin dhaqe alaabaa achirraa dhabnaan isteejarraa dhabnaan alaabaa takkallee alaabaan tun ta'uu qabdii alaabaa adda bilisummaa Oromoo fannise si dura kaa'eef natti hin dubbanne waltajjiin akkasuma gaggeeffamte tana keessatti warri adda bilisummaa Oromoo kacha keessa jiru fayyaadee excellent good job naan jaan warri isaanummaa warri KFO'tis sirri goote bareechite good job jaan hawaasnicha keessa jiru hundi isaanii harkanaa dhawan fayyaadee jaan amma gaa dhageeffadhaa akkasiimi warreen arraan tana alaabaan adda bilisummaa Oromoodhaa Jawaar Mohaammed dhufnaan didamtee tan gaafa bakka Piroofeesar Maraaraa Guddinaa dhufe hayyamamte tun maali? Tuni gaafii hawaasa Oromootiif. Gaafii hawaasa Oromootiif tun dubbii jabduudhaa jechuudha. Dubbii maali? Warreen qabsoo tana godhu KFO'dhaaf osoo hin ta'in hinaaffaa Jawaar Mohaammadii jechuudha. Jawaar Mohammadiif deeman warri arra alaabaa haasa'u hundi. Alaabaa tanaas namni alaabaa tanaas uumees Oromoo. Namni alaabaa tana tattaraaree lafa kaa'es Oromoo waliigalaatiif. Oromoo tanaa fi Oromoo saniifi miti. Oromiyaa fi Oromoof. Eenyunni dubbiin Jawaar Mohaammed tuttuquuf waa'ee alaabaa irra dhufteef haqa Sheekh Mohaammed Umar Qaadiiti. Haqa isaatii bee jechuudha. Mohaammed Umar Qaadii haqa isaatii bee dubbii Jawaar alaabaa waa'ee alaabaatiif hinaafanii tuttuquun tun nama alaabaa tana lafa kaa'e Mohaammed Umar Qaadii Sheekh Mohaammed Umar Qaadii takkaa maqaa gootaatiin kaasanii alaabaa tana Sheekh Mohaammed Umar Qaadii nuu taraaree nuu uume jaanii dirree gootaa keessatti takkaa maqaa isaa dha'ee
namni tokko illee hin beeku dhaabni halkanii guyyaa yookaan immoo amatu waa'ee gootawwanii jiru maqaa isaanii ni beeka as baa tokko dubbadha Sheekh Mahammad Umar Qaadii alaabaatana nuu lafa kaawee je'ee namni takka akka dhaabaat dubbatee isa kana akka gootawwanitti waa'ee gootawwanii ni haasa'u gootawwan hunda ni haasa'u namuu kan gootawwan isaa kan bikka jiru haasa'u alaabaa addunyaa kanarratti Oromoon qabdu akka Oromootti alaabaan Oromoon qabdu Oromoo daran diinni keenya alaabaa tana gorke gaggaboo kan colaan garagalu nama alaabaa tana baase takkaa dirree gootawwaniin maqaa loonii beekani mee namni dhageenya jiru asima dubbachaa turre moo maqaa sheekaa qabamu moo isaatu hor argeedhamu annan ibdeetiin firraa dhiise jechuudha waa'ee maqaa isaa dhoonee dubbachuun nurraa suutan turre arra haqa isaa bahe dubbiin Jawaar Mohammad tuttuquu taateeti hayni Sheekh Mahammad Umar Qaadii hayni isaatis bahe jechuudha akkas gaafa kafaa'oon alaabaan as dhufte kafaa'oo alaabaan adda bilisummaa Oromoo dura turte ka isaan san dura haay'ana gaafa sin dubbanne arra Jawaar Mohammad addunyaarra gube deeme ugguu alaabaa adda bilisummaa Oromoo dura haayan maaltu lola fide dubbiin kafaa'oo fi miti hinaaffaa Jawaar Mohammad jechuudha hinaaffaa nama tokko qabsaawaa kee goota kee kasii jecha miidhamee mana hidhaatii bee ka eega hidhaa bee callisee haga tokko taa'e ati gabbaatee waa'ee takkan godhin mana hidhaa keessatti qabsoo godhuudhaaf qoonqoodhaan if miidhee coraansaa qoonqoo dhabaaf miidhame qoonqoon ifiisaatiif miidhee if halabee qoonqoodhaan bikkaan gabroomee hidhamee namni kiyya kana ta'u du'uun naarra jira jechuudha qabsoo mana hidhaa keessaanis godhanii gabbeetis callisee taa'ee maaliif afaan qawwee gubbaa jira Oromoo Itoophiyaa keessa jirtu hunda afaan qawwee gubbaa jira yoo dubbatan callisee dila callisee mana hidhaa irraa ba'uus hin dubbanne arra garuu eega gabbee booda hireen amma inni harkate tun hiree rabbiin Oromoodhaaf fide jara kaleessa nu miidhaa ture mootummaa wajji wal ficcisiisee mootummaan kaleessa ilmaan Oromootii fi sabaa fi sablammii akka ifin feetu sheep godhuu deemtu jarrummaan kalee masaraa mootummaa seenee akka Daaneet Kibrat waamee qalaaqe dubbiin isaa ta'uu dhabdee irra dubbiin kara biraa qabachaa dhufu jirti ummanni Oromoo gowwummaan hiree dhuftetti faayidamuu dhabuun gowwummaa mootummaa ta'e isin jechuutti hin jiru diinni kee kan silaa lama guutee tokko sii ta'e gammadi diinni kee sadii irraa guu lama sii ta'e gammadi beekuu qabda arra nafxanyaan yookaan immoo arra warreen kaleessa abaaboo teenya fixe saatanaa'u warri jee ummaan Oromoo fixaatu deebi faannoo ja'anii qawwee hanga akkasii hidhatan jarrisan warra hidhachiisee hojii wal dhaban ati wannummaan aylii dhabdee kara biraa naa deddeemtuuf maali itti faayidoomuun sirra jira akkamitti itti faayidoomta warri biyya keessa jirtu bar ummanni daayisporaa malee warri biyya keessa jiru mootummaa dirqamaan taatu tolaan taatu boortaan taatu Itoophiyaa ta'ee fudhatee jira bar gibira kafalee jiraataa bar maal naa odeessita ati numaa paartii takkaa Itoophiyaa ta'ee deddeemaa jetta paartii taanii Itoophiyaa jee adda bilisummaa Oromoo ta Daawud Ibsaatiin galtuuti Itoophiyaa ta'ee deddeemaa jetta tan Maraaraa Guddinaa Itoophiyaa jee deddeemaa jetta including Jawaar Mohammad Itoophiyaa jaanii deddeemanii maali jettee rabsaa kaayisa hawaasa kee Itoophiyaa ta'ee taa'u kana'oo hawaasa kee guddaa Oromoo Itoophiyaa ta'ee tattaatu sana maaliif ittiin dubbanne
ifii dubbachuu hin danda'u namni isaan irraa dubbatu namoota akkanaati jechuudha. Ogguunii fi diinni kee kan abaaboo ta'e xuuxaa ture san achirraa kute wal dhaban jara mootummaa akkana gootu wajji ati bikka tana faayidamuu maaltu si dhorka? Itoophiyaa jettee teessee gabrummaa fudhachuurra bikka isaatti faayidoomi daggala keessaa wayii qabda. Warra Itoophiyaa jee deemu kana wajjinis faayidoomi ittiin firraan dhorki siistama ittiin diina keetti firraan dhorkitu barbaaddachuun pilaan A pilaan B sirra jirti shaaxira ta'i. Akkanuma dhufaa dabraan dhufee mootummaa itti maxxanee gubbaas cafaqaa oluu tana firraa dhorkuun si qabdi jechuu abbaa. Gizee hiree harkatte gizee rabbii hiree kanaa sii fide dhiisi ummata kee ummata maqaa Itoophiyaatiin deemu kanaas dhiisi. Dhiisi warra sabaa fi sablammii jee deemu kanaas dhiisi. Itti faayidamu. Gizee diinni kee kan abaaboo teenya fite bikka san gugate ati bikka san bu'iiti ummata kee baraarii waan dandeessu godhi. Kun shaaxirummaan. Karaan baniniif faannoodhaaf karaan banin haga ummanni faannoo jee ilmaan Oromoodhaa fannisaa jiru makiinaa keessaa guuree ajjeesaa jiru ummata fayyaan qabne kan mana hakimaa deemaniin ajjeesu kana haga dhabamsiiftu pilaan A fi pilaan B godhuun dirqama kee jechuu Oromoo. Ummata abbootii gadaa ficcisiisu kana ummata Oromoodhaa mootummaan maxxanee ummata Oromoo guuranii if dura godhanii if dura haanii lolchiisanii boodaarachan kana maal eedayaa Oromoo pilaan B dhatti faayidoom ummata kee namni biraa fuudhee lolchiifata osoo laltee agartuu gowwaa kee ummanni keenya ayiliin qabu irra guddaan. Bar ummata faannoo ja'an kanaatu ummata keenya bar akka mitiitti if dura qabee lolchiisaa ture bar boodaajjeesaa ture fuula duraan Tigreedhaa boodaan eenyuudhaa faannoodhaa. Akkasiin arra faannoon ummata keenya akkas gootu mootummaa Itoophiyaatti maxxantee mootummaa Abiyyiin maxxantee akkas godhaa turte ogguu mootummaa tanaa joolladde wanni chaansii kan nituuf maaleeti pilaan B tan daggalaa original qawwee hiikadhaa maarree jechuutti hin jiru waan biyya keessa jiraa kasi miidhu akka itti faayidoomtu mala dhawachuun dirqama keeti shaaxira ta'e hin wallaalin tana akkanuma xarreq jettee yoo waan biraa dhabde mee waa takkaan siifi mayaa hosa kiyya mee waa takkaan sii mayaa hayyuu kiyya mee waa takkaan sii mayaa gowwaa kiyya kan miidiyaarraa gabbaatee hayyuu kee arrabsu gabbaatee kan qabsoo jecha si jecha miidhame Oromiyaaf si jecha miidhame dogongora isaa guurtee lafaa arrabsu waa takkaan siima mee saba kee kan Itoophiyaa keessa jiru kana gibira kafalee ishii jee jiraataa bara Itoophiyummaa san fudhatee jiraataa bara akkana akka ati itti arrabsiteeti hayyuu kee arrabsiteeti ka ummata gabroomee ammallee gibira kafalaa jiru Itoophiyummaa san fudhatee jiru kan Itoophiyummaa san fudhateetis nageen arkanne kan asiisaa tanaa qawweedhaan ajjeeftu mootummaan maxxananii mootummaa Abiyyiin maxxananii ummata keenya warri fixaa jiru ummata kaleessa abaaboo teenya akkas godhaa ture ummata kana mootummaan adda baasuun shaaxirummaadhaan hayyuu ta'uu qabda warri ummata kana irraa guusu warra an Itoophiyaa jee deemu kanuma biyya keessa jiru kanaa jechuudha karraa dubbatu hawaasni keenya ifirraa dubbachuu hin danda'u namuu hammaareetuma qoraan godhachaa jira hammaaree qoraan godhata si galee maqaa maqaadhaaf Itoophiyaa jala jiraa mire namuu hammaareeti oppiidiyoon tafitti amananii miti oppiidiyoo wanni baanan ta mootummaa jala jirtu ta ummata Oromoo kana ijaan agartuu oguunii fi faannoon fuutee hammaartee lolchiiftutti dhiiftu hammaartee kannituuf oppiidiyoo wahuma oppiidiyoo jaan tanaa fi faannoo dhabamsiisuu oppiidiyoo ni jaan maaliif garaasii malee hin beektu tanaafu
arra warra maqaa Itoophiyaatiin deemu kanaas balaaleffachuun barbaachisaa miti jennaa jechuudha. Leencoonni daggalaa wanni kun hundi isaaniin malee silaa isaan jiraachuu baatanii warri Itoophiyaa jee deddeemu maqummaan Oromoo kunuun jiru Oromoo ofiin hin jinaa jala silaa irra warreen leencoonni daggalaa jiraachuu baate. Woboon silaa jiraachuu baatte Oromoo ofiin hin jinaa jala kana lamaan garagaraadhaan akka nama kubbaa miila lamaan hin taphatutti taphachuu danda'u sirra jira. Woboonis Oromoodha laal Maraaraa Guddinaa waan jee akka fedhallee ta'u isin Tigraay wajji ilmaan Tigraay wajji nagahee uumtanii jeen mootummaadhaan nagahee uumuudhaaf waliin haasoytanii ilmaan Oromoo akka keessanii Oromoo teessan tan daggalaatii wajji adda bilisummaa Oromoo woboo baana warra gaaraatii wajji maaltu haasa'uu isin dhorkee jeen jechuu kana jechuu Oromoon Itoophiyaa jettuus tan Oromummaa fi saba fi hayyuu jechuun akkana akkam fedhe yoo siyaasaan adda ta'an akka isaan dhabaman akka isaan mirga isaanii falmachuudhaaf dhugaa ta'an akkana ibsaa jechu isaanii wajjinis abbaa biyyaati Oromoon ka daggala jirus abbaa biyyaati nuus abbaa biyyaati bayyan keenyaa jechuu hime jechuu garuu waliin naadhainuu hime bikka tanatti akkana akkitti haasawamuu qabu akkana akkitti ilaalchi ilmaan Oromoo waliin deemuu qaban akkana akkiniin anti yaaduutu kana akkitti miidiyaa irraa dhabamnee taanaa jechuu akka uummanni Oromoo gabbee wal nyaatu beeyna saayidii qabachuu dhabuuf callifnee teenyee waan biraatii miti. Warri miidiyaa irraa kaan balaaleffatee kaan faarsu kaan balaaleffatee kaan faarsu gowwummaa ta'e akka uummata qawweedhaan ilmaan Oromoo biyya keessa fixu jiru deeggaru jirtu hin dagatin tana. Kajuwar Muhammad Jibbuus ifi jira silaa Jawaar Muhammad dhabame bar ummanni bar Hacaaluu Hundeessaa mootuwal Jawaar Muhammad ne qarra warri ju Hacaaluu Hundeessaa mootuwal Jawaar Muhammad ne qarra warri jechaa ture warre wal nyaachuu teenya tana gammadaa bar garaagarummaan qabdu Jawaar Muhammad balaaleffachuun ajjeesuu jaalachuun yeroo ammaatti maan duwini jechu nama si jecha miidhamee mentally manidhaa keessatti physically miidhamee mentally miidhamee manidhaa keessaa gabbee afaanumaan ati gabbaatee itti balaaleffattu badii dabartee fi maarre teete annaan galuu didde Oromoo annaa galuu didde osoo kasi nyaatu dhibbi meeqaan tam akkana tattaa'u fakkeenyaaf arraan tana waa hedduu dawaa qaba qabsoon akkana deemaa turte waan kun hundi waa hunda sirreessaa jirti yoo kan dhugaa taatu taate waan takkaan isiniif himu arraan tana dhugaadha nis usaatuma kana laala arraan tana biyya keessaa waa'ee muslimaa addunyaa tana irratti haga dhalannee jiru Oromoon haga gabroomtirraa ilaa irra Oromoon muslimaa Itoophiyaa keessatti the first time arra maqaa guddaa argatte addunyaa irratti rabbiif galanni haa ga'u tanaas rabbiif fide ani abbaa fedhallee hin galatoonfadhu rabbii guddaa malee feetan na jaaladhaa feetan na jibbaa feetan mootummaa jaaladhaa feetan mootummaa jibbaa feetan warra horee achi waa qopheessitu san jaaladhaa feetan jibbaa feetan qoree muslimaa yookiin qoree jaan qoree muslimaa achi waa qopheeffattu san jaaladhaa feetan jibbaa rabbii tokkicha malee waan kana hafide rabbii malee ani ummata saniis hin galatoonfadhu mootummaallee hin galatoonfadhu ummata qoree waan san qopheeffatillee hin galatoonfadhu rabbii haqa ilmaan Oromoodha haqa masgiidacha keessa gubate haqa sheekotii teenyatan mana keessa dhaqanii ajjeesanii haqa maqaa muslimaatiin ajjeesanii sheekotii meeqa sheeticha keenya mana keessatti jaarsii fi isaa fi ilmoo isaanii waliin ajjeesan masgiida meeqa guban rabbiitu fide malee isaanii miti tana warruma gaafas callisee arrachirraa dhiichisaa jechuudha obboleeyyan kiyya wanni nin tokkolleen galatoonfatinaan galatoonfadhu juuf
waan garaa keessa na jiruutu jira jechuudha. Wanni garaa keessa waan ijaa garaa keessa jiru yoo wallaalta namni kalee harka sirraa mure yoo warra qoonqoo afaan sikaanii galatoonfatta. Qoonqoodhaaf harka sirraa mure hin dagatin. Isteediyoomii irra sii kanneef yookaan ammoo sheekkotiin achi waa qopheessitu tun dheengadda usteetuma laalaa turte waa hunda. Warri waan kana godhe daandiikkee biraffaadha warri masgida gubsiise. Faannoodha. Ta namaa fi masgidaa fi kan hunda godhaa turte. Arraa achirraa akkas godhuun waa alhamdulillahi rabbil alamin rabbiif galanni haa ga'u. Rabbii tokkichaa waan san fide qabsoo ati qabduutu waan akkasii si heddummeessaa jechuudha waan akka rabbiin amma si garsiisee tana. Kanaafuu obboleeyyan kiyya namni waan dabaree dagatu yeroo hunda abadan ifatti hin ba'u. Abadan ifatti hin baatu. Masgiddan gubate dila san hunda bikkatti osoo hin deebisin dirree dhiichisaa hunda walii qopheessanii jechuudha. Ammaas gufuun qabsoo Oromoo fagoon jirtu abbootii amantaa keessa akka jirtu kanattis ilaalaa harkaa jechuudha. Abbootii amantaa keessaas akka jirtu gufuun qabsoo Oromoodhaa garlachuu Islaamaas taanan Kiristaanas taanan garlachuu keessa gufuun qabsoo Oromoodhaa qaceelloo jirti. Bar warree amantii jettee amantii Islaamaatii waa'ee sabummaadhaan sabaan addan baanu sabaa fi kanaan hin goonu Islaamni Islaamuma mee waan fedhe sanyii fedhe ta'us jettanii jala yaatanuura maarrenuuruu fi minxonuuruun gabbaatee waa'ee Minilik xaayituu faan irratti haasawaa turte. Warra abaaboo teenya fixe dachii teenya fudhate kana faan irratti qoma dhawatan kaatii ulamaa'idha sheekotiidha mirreereettu. Aboo zamanaatu kana fide malee nuti nama afaan keenyaan malee afaan biraati waajuu bar nuti amantii teenya qabaa'uun seenu bar. Nuti ni dheessina auzu billaahi min shayxaani rajiim jenne nama afaan keenya malee afaan biraatiin amantii biraa haasa'u. Abaaboon teenya dheessu turte. Afaan keenyaan malee afaan quraanaatiin malee afaan biyya keessatti nu gobroomsaa ture. Ugguu quraanatti hin qaraan nuti dheessaa turte abaaboon teenya. Dhugaan sitti himatuun dhugaadha. Dhuga. Kanaafuu Oromoo goota kee hayyuu kee hin balaaleeffatin. Waan hin taane mataa keessaaf keessee hin gowwoomin. Lasji dhiisi Jawaar Mohaammed hayyuu keeti goota keeti waan feetallee taatu goota kee garlachuu gootawwan kee badii qabaatanis ittiin jarjarin. Badii qabaatanis ittiin jarjarin. Yaa jarjarri kee diinaaf tumsa ta'a. Tanaaf isin ja'a haasawa bareedaan godhee haasawa kanarraa yoo gammaddan fayyaa deemu naan ja'a feetan sheer godhaa feetan sheer hin godhina. Akkasuma qophiin Minisootaatiis tan simannaa yookaan immoo Jawaar Mohaammed eeguu irratti godhamaa jirtu bareedduudha. Nama